Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota jaatamtoota YouTube channel Kiyyaa Udurisan baga jiraatan isiniin jedha jechuudha. Har'ammoo akkuma beekamu daataan bilaashaa cufamee jira jechuudha. Guyyaa lamaan dura cufamee ture garuu gadhiifamee jira jechuudha. Amma kallattii jijjiirate malee aappiin hundi cufamee ture jechuudha. Guyyaa lamaa sadiif cufamee ture jechuudha. Namarraa hin dhaabbatin hin qabu jechuudha. Shabakaan bilaashaa jechuudha. Daataan bilaashaa dhaabbatee ture garuu deebi'ee jira. Kallattii isa jijjiirratee deebi'ee jechuudha. San keessaan aappii lama isiniif himuu deema jechuudha. Aappiin duraanii sun guutuun ni dalagaa garuu kallattii jijjiirrate jechuudha. Mee ansan keessa har'a lama isiniif qooduu deema. Nafaana bu'aan isin jedha. Warroonni immoo chaanaalii kiyya subscribe hin godhin please subscribe gochuun namatti ulfaatu waan ta'eef Oromoon Oromoo yoo hin jabeessine namni biraa diidaa dhufee nama jabeessu jechuun ni beektanii. Chaanaala keessanirra garuu maqaa kana katabdan haala kanaan isiniif baha jechuudha. Subscribe gochuun dagatinaan isiniin jedha. Daataa bilaashatii hunduras jalaa yoo laaltan ni argattu jedhee yaada jechuudha. Kanaaf subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo fi yeroo laaltan ammoo like godhaan isiniin jedha jechuudha. Yoo isin like hin goone namni biraa isaa dhufee like hin godhu jechuudha. Akkasii Oromoon Oromoo yoo jabeessuun ooma jiru waan ta'eef kanaaf gara barnootatti isin dabarsa. Aappii kana lamaan isiniif qooduu dhufa jechuu har'a. Aappii Altoofiq jedhu kanaa fi kanaan isiniif himuu dhufee gadhiiseen ture. Aappii kana garuu kallattii akka jijjiirratee beekamaadha jechuu kun nama hundarraa dhaabbate jechuudha. Anarraallee dhaabbatee ture jechuu guyyaa lama sadiifi jechuudha. Kanaaf mee amma Altoofiq isa jedhu kana keessa enna jechuudha. Inni jawwaala keessanirraa qabdan aappii kana Altoofiq jedhu kana ni hattu ni gurdu jawwaala keessanirraa gurdanii takka jettanii pilaastoorraa buufattu jechuudha. Ka jawwaalarra jiru gurdanii pilaastoorraa buufattu jechuudha. Yeroo keessan haala kanaan isinii fida alaabaa kaawulii kanarra dhuftanii akkasumas warroonni 39 qarshii 39 illee isiniif dalaga jechuudha aappiin kuni. Yeroo keessa seentan Jarmanii kanarratti illee ni dalagaa. United kanarratti illee ni dalaga jechuudha. Alaabaa Jarmanii fi United Singapore iddoo jedhu kana guutuurratti ni dalaga jechuudha. Mee walaa kanarra kaadde isin yoo kanarratti isin didees kanarra guutuu irratti ni ilaaltu jechuudha. Guutuurratti dalaga inni. Mee nama United kanarratti isin agarsiisa. Booda gabboota iddoo alaabaa tana dhuftan jechuudha. Nafaana bu'aan isiniin jedha tokko wanni isinii muyyoo dhugaa viidiyoo kiyya sirriitti hordoftanii viidiyoo kiyya jechuudha. Irra buttanii yoo laaluu maattan jechuudha. Sirriitti akka isinii galu abdiin qaba jechuudha. Viidiyoo kiyya sirriitti hordofaan isiniin jedha. Kunoo asirratti Saawudii Moobaayil Firii Abdeet jedha. Kanarra ni kaawwattu. Warroonni libaaraa qabdan ammoo libaaraa firii illee ni jira jechuudha. Libaaraan firii dalagu. Kunoo akkuma argaa Saawudii Niw Libaaraa Firii jedha. Isin ammoo Moobaayil Firii Abdeet isa jedhu kanarratti ni dalagdu garuu kanarratti dalaga. Saawudii Niw Moobaayil Firii iddoo jedhu kana. Warroonni immoo shari'aa 39 moobaayilii kabir 39 qabdan asirra kaawwattu. Saawudii Moobaayil Maashiir Unlimited riyaala 30 jechuudha. Akkuma argitan daa'idhaa gad buutanii immoo yoo kanarra kaa'attanii kun yoo isin dide maallee 39.25 jedhu kanarra kaawwattu jechuudha. Warri keessaa firii qabdan. Warri qarshii keessaa hin qabne gabaabdumatti Saawudii Niw Moobaayil Firii iddoo jedhu kanarra kaawwattu jechuudha. Hin dagatinaan isiniin jedha. Isteetillee ni jira jechuudha. Istiizii warroonni riyaala 43 hin ji'a tokko fayyadamuu barbaadan jechuudha ni jira. Mee amma moobaayilii irratti dhaheen isa agarsiisa jechuudha. Oduu isinitti hin baay'isu. Irratti hidhootanii yeroo irratti hidhootan waayifii kee cufeen waliin ilaalla jechuudha. Nafaana bu'aan isin akkuma argitan daataa kiyyatti baneen jira jechuudha. Jechuu amma iddoo walakkaa kama akkas iskii qabdu sana gubbaa gadi rukuttu jechuudha takkaaf.
Haaluma argaa jirtan kanaan haala kanaan dalagaa jechuudha. Bicatti jijjiirama yeroo dalagu. Kun akkuma argaa jirtan bicatti jijjiiramee jira jechuudha. Asirratti illee konneektii jedhee jira. Waan barbaadan laaluu dandeessan jechuudha. Yuutuubii hin dalagamoo hin dalagu aappii kana ka jedhu ka wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan yuutuubii bilaasha riyaalii takka malee jechuudha. Dalagee jira jechuudha. Riyaala takka malee dalagee jira salphumatti jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessu. Mee ka biraa isinitti agarsiisa kana keessaa bahe jechuudha haamsee. Mee amma kanaan isinitti agarsiisa. Teekinooloojii VPN Bros jedhu kana keessa ni seentu. Kana gad dhiiseen jiru viidiyoo isaadha jechuudha. Gad dhiiseen ture. Kana yeroo seentan jalqaba haala kanaan isinii fida jechuudha. Alaabaa kan inni irratti dalagu Neezerlaand isa jedhu kana ni agartan jedhee yaada. Neezerlaand kanarra kaawwattan jechuudha. Neezerlaand kanarra yeroo kaa'attan yoo kanarratti kan isin didu ta'e ammoo alaabaa kana guutuurratti ni dalaga jechuudha. Neezerlaand kanarra ni kaawwattu. Gadi ni buutan jechuudha amma. Gadi baadaa buutanii alaabaa warroonni Itoophiyaa jirtan illee jechuudha. Itoophiyaa firillee ni jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan asirratti Itoophiyaa Itiyootillee firii jedha. Kana keessa malee firillee ni jira jechuudha. Hundi isaatu ni jira. Isin garuu moobaayilii bakka jedhu kana tokko moobaayiliin Saawudii moobaayil firii lammaffaa jedha. Isin garuu waan akka diimtuu warqara jirtu kanarra kaawwattu jechuudha. Saawudii moobaayil firii waan iddoo jiru kana hara ni kaawwattu. Achi booda konneektii gootanii jechuudha. Haala kanaan akkuma argaa jirtan kunis konneektii ta'ee jira jechuudha. Kanallee yuutuubii isheen dalagamoo hin dalagu wajjin ilaalla jechuudha. Inshallah xiqqoo obsaadha. Akkuma argaa jirtan kana amma dalagee jira jechuu argaa jirtanii riyaala takka malee qarshii takka malee jechuudha. So riyaalii takka hin baasin manuma keessan keessa teessaniittuma jechuu fayyadamuu dandeessan. Intarneetii bilaashaa jechuu. Akkuma argaa jirtan konneektii ta'e warroonni immoo 39 keessaa qabdan jechuudha. Bakka inni irratti isinii dalagu isiniif hima. Kan moobaayilii 39 jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kunoo kana jechuudha. Moobaayilii riyaala 39 kunoo Saawudii Maaswiir Unlimited jedha kunoo kanarra ni kaawwattu. Kanarratti isinii dalagaa jechuudha. Warra riyaala 39 keessaa qabdanii. Tanaaf aappii kana lamaan keessaa akka itti fayyadamtan abdii qaba. Barumsi keenyarraa kana fakkaata. Egaa viidiyoo keenya laayik godhuu hin dagatina. Please ilmaan Oromoo yoo isin sabiskiraayib nuuf hin goone namni biraa namni namaa godhu hin jiru waan ta'eef viidiyoo laaltanii biraa deemuun yookaan obboloota keessaniif sheer godhaan isiniin jira jechuudha. Sabiskiraayibii kanallee mindaa isaadhaan beeku jechuudhaan inuma haa guddatu jechumaaf malee mindaa isaallee hin barre. Kanaaf isin sabiskiraayib gochuu sheer godhaa sooshaal miidiyaa qabdan irra laayikii gattuquu hin dagatinaan isiniin jedha. Hanga barumsa biraatiin walitti dachaanuu nagaatti baay'ee isiniin jedha ijoollee Oromoo.